Maqaan kiyya obbo Taaju Muhammad. Eessarraa dhuftan? Godina Baalee Aanaa Barbarees. Aanaa Barbareerraa dhuftan. Achitti egaa buqqaatanii ji'a meeqa lakkoofsistanii jirtan? Ji'a 9 finnee kurnaffaa jirra. Gargaarsi isiniif godhame jira? Gargaarsi kan nuun godhame asirraa qaamaan deemee namni akka Oromiyaadhaa deemee iyyannee godinallee deemnee iyyannee eega iyyanneen booda ji'a 2 bichaa nu godhanii sababa bulchiinsi aarii keessa miira biraa keessa galeen nurraa addaan muranii turan. Ji'a 2 bichaa irraa fayyadamne jechuudha. Achitti yeroo jiraattanitti namni dhufee ji'a 9 kanaaf isin laale jira? Kan dhufellee wanta kan nuun godhe dhufanii nu laalanii galaa gara barbaadan deemaa nuun jedhanii baay'ee achirra tarkaanfii nurra fudhachaa turre qaamni seeraa. Ka akkana isin hin jedhe qaama seeraati immoo qaama seeraattu dhufee isin laalee eega wal geenye iddoo takka teenye booda galaatii furmaata keessan yoo galtan qofa waliin mari'achuu dandeenya malee as teessanii furmaata argattan nuun jedhan. Okay, haalli jireenya keessanii achitti manootuma akkanaa ture moo manootuma jireenyaa qabdan ture? Sharaa akkanuma sharaa machi citaa maan ta'ee dhanne kana keessa turre ji'a 10. Ji'a 10f gammoojjii san keessatti hawaara wajjin haaluma kanaan jiraachaa turtanii jechuudha. Haaluma kanaan jiraachaa turre bakka namni akka lammii tokkotti illee lammii Oromoodhaa jechuun sabaaf yaadu qeerroo ta'e jiraataa magaalaa ta'e eega godina Baalee magaalaa Roobeesseen nagarree malee nuti achirratti nagarree'u. Subhaanallah, ji'a 8f maal nyaachaa turtan? Imboyna inshallah wali jira imboyna rabbi jira rabbi gadi tana majira imboyna inshallah abshir imboyna ji'a 9 kanaaf nuti ummanni kan qasira dhaate deeme jechuudha taraa achi deebi'aa ilmaa walii eeggata akkasirra turre naannoo bishaanitti qoraan dhabuudhaan kilila mistii naannoo san qoraan dubartiin teenyan guurtu rifeerii barrooyitee gobba kanatti qarshii 8,000 nama walitti coranii baasanii jira rakkoo guddaa keessa turre jiraachuu dadhabnaan Seyine godina Baalee kanallee seennee yoo akkanuma taate bakka dhumnullee ulaa duratti dhumnaa Oromoon hin dhabamtu jennee ol baane asirratti. Inshallah yeroo achi jiraatanii turtanitti miidhaan isinirra gahe yookaan ijoollee keessanirra yookaan immoo walumaa galatti maal fakkaata? Ijoollee teenya nama 40 dhibee garagaraatiin kakkammaa asitti kunoo har'a guyyaa har'aa dhufne har'a yaalamanii miti akkanaatiin nama 50 nu jalaa duute. Nama 50 gammoojjii san keessa awwaaltan. Lafa dhabnee qabrii killammistii wajjin qaba walitti. Qabrii teenyatti na awwaaltanii nuun jedhanii meeshaa deebinee ooyiruu dhuunfaatti awwaallee beekna harka keenya. Allahu akbar inshallah ta'ala. Inshallah. Eenyu dhamdaan? Alhamdulillah sana wajjin waliin jala. Iddoon dhalata wayyaa guddina argee baana mal kaballooti. Bara 98 kan inni biyyaa deemu. Aanaa Barbareerraa dhuftan amma. Amma Aanaa Barbareerraa dhufe. Ka'umsi buqqaa'insa keessanii san maal ture? Ka'umsi buqqaa'insa keenya biyya yeroo dheeraadhaaf lafa gaafachaa ture. Maatii teenya tana taa gara geessisan irtaa'uu nama qonnee guddisaa ture. Yeroo dheeraadhaaf ijoolleen teenya achirratti dhalatte ta dubraalee heerumsiifne ammaan tana abbaa warraatti hojii dhuftee jira. Gaafii yeroo dheeraadhaaf turre deebiin nu deebuu dide. Kana dhaabbannee gaafii yeroo dheeraaf deeme kana deebii itti dhabne achi buqqaanii walitti baanee jechuun deebii yoo arganne jenne haga manaa baane ji'a 10 keessa raashina idileedhaa yeroo takka arganne namni kun akkuma isin agartan kana jira yeroo raashina idilee yeroo takka arganne achitti akka maallee nurra ga'e bulchiinsi aanaa Barbareelleen achitti qorra bittinee salan irratti bobbaaseet nama kaan hidhee kaan tume kaan hidhaan hidhee jechuudha. Sababa maadhiitiif tume. Asirraa facaadhaa bittinnaa waadaa galaa bakka irraa irtaa qottosiritti. Deema galaadhaan hin jee gaafii mirgaa gaafannee gaafiin keenya kun maaliif deebuu nuu dhabee jenneen achitti deebitanii maalirratti deebina irtuma sirriitti deebi'aadhaa qotadhaadha. Bulchaan duraanii ka achi jechuudha. Ammaatii miti. Ka duraanii. Amma najjaashii jechuudha. Akkasuma godhisuun. Okay. Akka malee nama duraatume akka malee garuu waan garii yoo dubbanne waan nama bochisu waan ta'eef haga dubartii teenyarraa waan hin taane gaamuu nuti sharaa keessaa wal nu qabanii badeetti jiru baasanii dubartii irratti waan hin taane hojjeta qorra bittinneessaan Aanaa Barbareerra. Inshallah wanti keessaan baamne hin jiru. Waan san keessa turre jechuudha. Ayyee inshallah abshira. Manguddoo keessaa inni. Ayyee. Hawwatii keessaallee. Hawwatii keessa asii qaxiqqoo. Karaa kannaa. Ayyee. Ayyo assalamu alaikum. Eenyu dhamta? Ayyee. Eessarraa dhuftan? Aanaa Barbareerraa dhuftan. Egaa buqqaatanii akkuma isin hundinuu akkuma beekamutti ji'a 9 jechuudha. Ji'a 9 kasarraa kudhanii. Akkasitti akkuma jirra. Yoo kutuma namaarra duraan yaa'anii achumarra deddeemnee dalaganna. Ilmaan keenya barsiifachuun agarru. Yoo kutuma tana dalaginaa iddaataan nu baheen jiru. Ammallee gartee amma najjaas bisee takka
deema dikkarraa dhuftee dachaa nuunjaa nuun kanninu namni keenya gisa takka ulee nurra dhaabbata gisa takka sooraa nurraa cabsa waanuma takkaa nuti jiruu jibbine jiraanne jechuudha. Abbaan warraa keessan eessa jira? Qabdanii? Hin qabu. Duraan akhiraa ta'an immoo sababa kanaan sababa buqqa'uu kanaan. Akka duraan akhiraa ta'an. Rabbi sana haram. Ijoollee meeqa qabdan? Torbaan qabu. Ijoollee torba qabdan. Eessa jiraatan? Aanuma barbaree hin jiru. Bakkuma sana jiran jechuu isin dhiistanii as dhuftan. Ijoollee meeqa waliin dhuftan? Ijoollee torbaa jiru. Ijoollee torban ol jirti? Tofiraa qabdu tunillee teessanii? Akkoon ta'a. Akkoo taataniif. Tunniinoo? Teessanii tunniin? Walumaa galatti akkuma argaa jirtan obboleeyyan keenya Oromoo, Islaamaa, Kiristaanaa fi Waaqeffataa addunyaa irratti argamtan haaluma argaa jirtan kanaan uummanni kunniin meebii lakkoofsaan 2000 oliin ni ta'anii eega buqqa'anii ji'a 9 jedhanii ji'a 9 kana keessatti agartaniitiin mootummaan isaaniif tumsellee hin jiru, mootummaan isaan gargaarellee hin jiru. Achi keessatti rakkataa dararamaa turan jechuudha. Waan nyaatan yaala hin qabanii, waan nyaatan hin qabanii, waan uffatan hin qabanii, sharaa akkanaa keessa galaa turan jechuudha. Akkuma argitan haala sharaa kana keessa gammoojjii san keessatti sharaa akkanaa keessa galaa turanii miidhaan hedduu irra gahee jechuudha. Ijoollee afaan isaan irraa dhagaa jirrutti ijoollee 40 sababa kanaan agartaniitiin kan du'e saaraa san keessatti awwaalan jechuudha. Walumaa galatti nutillee qeerroon biyya haga tokko tattaaffii godhaa jirra. Amma immoo garuu qaama mootummaarraa wanni tattaaffiin godhameef hin jiru. Guyyaa meeqa jirtan? Guyyaa meeqa jirtan? Guyyaa lama jirtan. Guyyaa lama keessatti qeerroo malee mootummaa waan isin hin jedhan qabu qaamni mootummaa. Akkuma dhagaa jirtan qaamni mootummaa waan jedhan hin qabu jechuudha. Warri guyyaa sadiillee warri guyyaa hardhallee dhufanii jiranii walumaa galatti lakkoofsi isaanii 2000. Wanti nuti dhagahamuu qabnu Oromummaan keenya tokko nu goote jechuudha. Kanaafuu Oromummaadhaan agartanii osoo Oromooyyuu hin taane saba biraa yoo ta'e dirqama nama gargaaru agartanii nama rakkate gargaaruun Rabbiin nama gargaara jechuudha. Kanaaf amantii kam keessatti illee wal gargaaruun dirqama jechuudha. Islaamaaf Kiristaana waaqeffataadhaan addunyaa irratti kan facaatanii argamtan uummata kana akka gargaartan isin jedha. Akkasumallee akka agartaniitiin inshaallahu ta'ala sagalee taataniif because uummanni kun agartanii waan gargaaru qofaan jiraachuu hin danda'anii nyaata barbaadanii dhugaatii barbaadanii tajaajila fayyaa barbaadanii mana jireenyaa barbaadanii kanaafuu mootummaan akka qubsiisuuf maallaqaan illee bira dhaabachuu qabna. Warroonni qeerroon biyya alaa jirtu qeerroon biyya keessaa illee inshaallah ni gargaara. Kanarraa immoo kaafe tumsa gochuu fi qabna sagalee ta'uu fi qabna jechuudha. Tokkummaadhaan akka mootummaan kun qubsiisu gochuu qabna jechuudha. Inshaallah rakkinni keessaa ni baana miti? Inshaallah ni baana miti? Ni baana? Ni baana? Rakkinnaaf harkan kennannu? Rakkinnaaf harkan kennannu? Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha inshaallah ta'ala. Wabillahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.